Nagaan waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetis taanaan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatanii warra reefu gara meetis chaanaalitti haaraa dhuftan nooraa baga nagaan dhuftan welkaam siniin jedhee jira. Akkasuma hordoftoota turtan baga nagaan turtan jechaati har'a qabadhe kan isiniif dhiyaadhe akkamittiin Play Store keessaati macaafa qulqulluu buufannee itti fayyadamnu isinitti agarsiisa. Egaa baay'een keessan hin beektu haa ta'u garuu warra isin barsiisuu hin beektanii gaaffii na gaafachaa waan turtaniif gaaffii keessaniif deebii qabadhee dhufee jiraati. Yaadaaf qalbiidhaan na hordofaa. Egaa bakki nuti argannu Play Store keessa jechuudha. Egaa Play Store immoo kunooti iddoo kana tuquu qabna. Sani booda kuno bakka kana jechuudha. Search goona. Macaafa jenne gaafa jalqabnu dura dileetiin godhe waan ta'eef gadi buuseni jalqabara kan jiru kana xuqna jechuudha. Ofumaan dhufa macaafa qulqulluu afaan Oromoo kan jedhu kana xuqna. Sani booda kun hundi isaa macaafa qulqulluudha. Haa ta'u garuu akka isinitti fayyadama isaa tokko miti keessisaa jechuudha. Garuu macaafni tokkichuma. Kanaaf ani as keessa kana fayyadamaa turee fi kana fayyadamaa jiru isa kana jechuudha. Kanaaf isa isinitti agarsiisa. Iddoo kana xuqna. Egaan ganuu buutti in eegganna. Egaa kun amma nu bu'eera waan ta'eef iddoo kana tuquun qaba. Erga kixuune macaafni qulqulluu keenya gadi nuuf bu'eera jechuudha. Egaa jalqaba gaafa gadi bu'u macaafa kakuu moofaa qabatee dhufa jechuudha. Hundi isaa kakuu moofaadha. Bakki kuni kakuu moofaa, bakki kun kakuu haaraadha jechuudha. Kanaaf amma kakuu moofaa kana keessaa seera uumamaa iddoo kana dubbifachuun barbaada wanti al tokko fatiin tuqa. Egaa boqonnaa 50 jira jechuudha kunoo bakka kana. Haa ta'u garuu hundi isaa 50 hin qabu macaafni qulqulluu kan 50 qabu macaafa faarfannaa qofadha jechuudha. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 14 dubbifachuu barbaadna yoo ta'e egaa kunoo seera uumamaa boqonnaa 14 Abrahaam harka diinaa keessaa looxiin baafachuu isaa jira jechuudha. Akka kanattiin dubbisna jechuudha. Isaan kun hundi isaanii boqonnaadha. Gaafa keessa seennu immoo lakkoofsa arganna jechuudha. Kanaaf haala kanaan dubbisachuu dandeessu jechuudha macaafa qulqulluu. Haa ta'u garuu as keessatti wantoota baay'ee ilaaluuti dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kana al tokkoof yoo tuqne qubee kana gurguddifachuu barbaanna yoo ta'e kunoo iddoo kana jechuudha. Harkaanii gara fuulduraatti yoo bunne in gurguddata jechuudha. Sani booda ookee kan jedhu irratti tuqna. Egaa ookee jenne amma duraara gara mana gurguddachaa jira jechuudha. Kacaas gurguddisachuu barbaadan bakkuma kana tuquudhaani gara malee amma barbaadan guddifachuu dandeessu jechuudha. Kun akka kanattiin garuu normaalitti deeffachuun barbaada jechuudhaani. Haala kanaan fayyadamtu. Akkasumas kunoo bakka kanattiin jechas keessaa barbaadan tokko sarchii godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf maqaadhuma Abrahaam argachuu yoo barbaadan fakkeenyaaf Abrahaam jettanii jalqabdanii sinii dhufa jechuudha. Jalqaba kan inni jiru as keessa fakkeenyaaf bakki Abrahaam jedhu hin dhufa jechuudha.
egaa kun akka kanattiin bakki maqaan biraan itti barreeffame hundi isaa kanattiin nu dhufa jechuudha. Akkasuma egaa dabalata bakka kana tuquudhaani asiillee galmeeffachuu dandeenya jechuudha. Yaadannoo bakka itti galmeeffannu bakka kanattiin yaadannoo qabachuu barbaannu fakkeenyaaf siree uumama boqonnaa 14 kana lakkoofsa 5 amma lakkoofsa 9tti galmeeffachuu barbaanna nuti erga barreeffannee booda iddoo kana tuquudhaan galmeessina. Egaa asitti kunoo siree uumama boqonnaa 14 lakkoofsa 5 amma 9tti galmaa'ee jira. Wanta barbaadan illee jechaan illee barreessanii qabachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo kuno bakka kana tuquudhaan waan nama dubbachaa ole kana haala gadhaan ifa isinii ta'a dubbisuu dandeessu jechuudha. As keessaati hin argattu hunda isaa. Akkasuma bakka kanatti deebinee jechuudha. Iddoo kana dudduuba background isaa dudduuba isaa jijjiirrachuu barbaanna yoo ta'e qubee jechuudha. Qubee dhiifama background jedhee dudduuba isaa ta'e qubeedhuma kana akkaataa barreeffama isaa jijjiirrachuu barbaanna yoo ta'e fakkeenyaaf amma kan lammaffaa jiru kana sadaffaa jiru kana tuqee bifti isaa akkanatti jijjiirama. Akkasuma kas lammaffaa jiru illee yoo ta'e akkanatti jijjiirama jechuudha bifti barreeffama kiyyaati. Egaa kunoo bakka kana tuquudhaan immoo dudduuba isaa background isaa jijjiirrachuu dandeenya. Fakkeenyaaf daalachaarra jiru sana sadaffaarra kan jiru kana kal'oo kan jiru kana irratti keewwadhee kana naa dhufa jechuudha. Amma achumatti deebi'ee bakkuma kanatti deebi'ee burtukaanaa fi keelloo kan jedhu lammaffaarra kan jiru kana irratti kaayes immoo duubni isaa kunoo kana fakkaachuu jijjiirama jechuudha. Akkasuma bakkuma kanatti deebi'uudhaan ammasii samii kan jedhu kana iddoo kanarra tuqee okkee jedhee bifa samii qabutti jijjiirama. Kana akka kanatti isinis dudduuba isaa wanta barbaadanitti jijjiirrachuutti dandeessu jechuudha. Fakkii adda addaatti illee haala kanaaf fayyadamuu dandeessu. Kunoo bakka kana immoo tuquudhaan dudduubatti deebi'uu dandeessu. Wanta baay'ee isaas keessatti tartiibaan dubbistanii argachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma kakuu haaraallee baafachuudhaaf iddoo kana tuqxu. Sani booda kunoo kakuu haaraa Wangeela Maatiyoosii amma mul'atti Yohaannisitti akkanatti isinii dhufa jechuudha. Kanaaf haala kanaaf fayyadamuu dandeessu. Akkasuma bakka kana tuquudhaan erga itti tuqxanii booda luqqisii barbaaddanii argachuudhaaf akkatti gaafa tuqxanii sani booda kunoo iddoo kana tuqxu. Wanta barbaaddanii fakkeenyaaf amma waa'ee araara Waaqayyoo waa'ee abbaa gaarummaa, waa'ee abdii kutuu, waa'ee amanamummaa, waa'ee barumsa sobaa, waa'ee cubbuu wanta baay'ee isaa jira. Fakkeenyaaf ammaan cubbuu kanarratti waa'ee cubbuu kan jedhu kanarratti otoon al tokkoof tuqee kan inni naa fidu xiqsiiwwan kanneen kana jechuudha. Waa'ee cubbuu ibsu jechuudha. Xiqsiin kun hundi isaa jechuudha. Kanaaf waan tokkollee barbaanne as keessaatti wanta baay'ee xiqsiisaa argachuu dandeenya kan wal fakkaatanii haala kanaan jechuudha. Ammas bakkuma kanatti deebi'uudhaan yaadachiiftu alarmii jechuudha guuttachuu dandeenya. Kunoo bakka kanatti ni arganna jechuudha alarmii. Kunoo iddoo kana sa'aatii barbaanne irra keewwannee yaadachiiftuu illee keewwachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma ammas bakkuma kana tuquudhaan kunoo iddoo kana boqonnaa haaraallee ni arganna jechuudha. Boqonnaan dhufee jiru naaf haaraan asitti Galaatiyaa boqonnaa 5 jechuudha. Kanaaf haala kanaas illee irraatii barachuu dandeessu, dubbifachuu dandeessu. Egaa inni guddaa isin beekuu qabdan akkamitti boqonnaa sabaafachuu dandeessanidha karaa salphaa ta'een kana fakkaata. Wantoota baay'ee of keessaa qaba. Yaadaaf qalbii ilaaltan argachuu dandeessu. Akkasuma amma barreeffama asitti barreeffamee jiru kana akkamittiin namootaaf illee irraa murtanii yookiis guutummaa isaa sheerii gochuu dandeessanii al tokkoo fi akkatti harkaan gaafa gadi qabdan akkatti dhufa gaafa dhufu amma barbaaddan harkaan gara olis gadi sooftanii jechuudha. Akkattiin amma barbaaddan jechuudha irra oofuudhaan
koppii godhattu jechuudha. Erga koppii gootanii fakkeenyaaf amma kana bifa isaarra shaffaneera. Isaanii booda itti erganitti uwwisee amma kana kun iddoo kana koppii kan jedhu kanan tuqa jechuudha. Ergan koppii kan jedhu kana tuqee egaan WhatsApp gubbaatti erguun barbaada sin garuu kallattii barbaadanitti erguu dandeessu. Imo, Telegram, Facebook, Messenger waan garaagaraa gubbaatti namaaf erguu dandeessu, share gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa kun bakka kana bakka itti message nama barreessinu kanatti al tokko harka keenyaan akka itti gaafa gadi qabnu kun akka itti nu dhufa jechuudha. Best kan jettu kun hoshi kan harkaan gaafan tuqu barreeffama dura koppii godhe sana asitti argadha jechuudha. Kun egaa akkanattiin erguu dandeessu. Egaa bilbilli keessan tokko ta'uu dhiisuu danda'a kan kiyya wajjin waan hundumaaf wala kana yaalaa sinisa kana fakkaatan qabadhe isiniif dhiyaadhiyaarraa galatooma fayyaa nagaa keessan ta'a waan irraa barattaniif waan ilaaltaniif galatoomaan jira deebu nagaa fayyaa keessan ta'a turtiif yeroo gaarii qabaadha fayyaa ta'a.